السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روماب. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني هي خنجال الله انك بجادا بك جرتن مرس نجاو. دعوتوتن كي فيديو ركن كيسا تيجتي منا بالبلا كيسن كيسا ترجم كيساين وان شان وان هدو تكسم فايدو سمبرسيس. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib gochuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota kiyyaa iccitiiwwan shan mana bilbilaa keessan keessatti argaman baruudhaaf mana bilbilaa keessan ni galtanii achi booda tuqaa sana kilikni gootu achi booda siitingi irra ni galtu achi booda haala kanaan isiniif banama yeroo haala kanaan isiniif baname iccitiin walaadhaa jechuudha asirratti answering and ending calls ka jedhu kilikni gootu achi booda kan awwalaa kanarratti kilikni gootu achi booda raayii sana ni bantu haala kanaan yeroo raayii sana bantan asirratti always ka jedhu kilikni gootu achi booda yeroo haala kanaan bantan jechuudha amma booda yeroo namni bilbila isiniif bilbilu jechuudha bilbilli keessan maqaa abbaa isiniif bilbileessan isiniif waama jechuudha haala isin maqaa itti sajjalatan jechuudha isinii galee fakkeenyaaf maqaa isin ittiin bilbila keessan irratti sajjalatan jechuudha lakkoofsa abbaa isinii bilbileessan jechuudha maqaa isin ittiin sajjalatan san isiniif waama jechuudha yeroo inni bilbila laatul maqaa isiniif waama jechuudha isinii galee itti aansuudhaan asirratti tana yoo oonii gootan jechuudha tuni yeroo namni isinii bilbilu ookeedhaan kaasuu osoo hin taane botonii ishitti amma sagalee ol qabdu sanaan isinii galee ishitti amma sagalee ol qabdu tanaan jechuudha tanaan ishii oliitiin yoo kilik gootan jechuudha yeroo isinii bilbile alaatul isiniif nama jalaa kaasuu dandeessan jechuudha oonni tan fayyadamtan jechuudha isinii galee tana oonii godhuudhaan jechuudha isinii galee jiraame itti aanuudhaan yeroo tokko of duuba ni deebitu ammallee wanni gochuu qabdan as jalatti supplementary service ka jedhu warra kilik gootu achi booda hangana isiniif fidu ni eeggattu achi booda asirratti call waiting ka jettuna raayit tana oonii gootu jechuudha tuni maal isin fayyaddi yeroo namni isiniif bilbilu bilbilli keessan namaan biiziin jiru jechuudha irraan isiniif waama jechuudha isinii galee yeroo fakkeenyaaf yeroo namatti haasoftan bilbilli biroodhaa jechuudha irraan isiniif bilbilamuu danda'a jechuudha yeroo namni isinitti bilbilu bilbilli keessan biiziin jedhu haala kanaan wanta yoo oonii gootan jechuudha yoo haala kanaan ofirra jiraatte oonii gootanii jechuudha akka namni irraan isiniif bilbiluu danda'u jechuudha isinii galee ammallee yeroo tokko of duuba ni deebitu haala kanaan yeroo of duuba deebitan asolitti jechuudha call background ka jedhu yeroo irratti kilikni gootu achi booda akkuma sirriitti margaartan haala kanaan isinii fida haala kanaan jira jechuudha defaultiin isaadha haala kanaan jira amma kana jijjiiruu yoo barbaadan jechuudha yeroo namni isiniif bilbilu asirratti background ka jedhu kana kilik gootu achi booda haala kanaan hedduu isiniif baasa jechuudha haala kanaan akka isiniif bilbilamu yoo barbaadan ammallee itti aanuudhaan haala kanaas yoo barbaadan kan isinitti tole kana keessaa filachuu dandeessan jechuudha yeroo bilbilli keessan isiniif bilbilamu ammallee kunillee ni jira ammallee haala kanaan viidiyoo godhachuu dandeessan jechuudha yoo barbaadan ammallee yeroo kaachuu barbaadan set as call background kan jedhu kilik gootu jechuudha yoo isinitti tole jechuudha yoo immoo kun hundi isinitti hin tolin jechuudha viidiyoo garagaraadhaa kan galarii bilbila keessanii keessaa qabdan irra kaayachuu barbaadan jechuudha asirra jalatti asirratti jechuudha matarratti fakkiin pilaasiin jirti irratti kilikni gootu achi booda select from gallery ka jedhu jira irratti kilik gootaniitti galarii keessan keessa viidiyoo isinitti tole filachuu dandeessan jechuudha isinii galee ammallee yeroo tokkoof duuba ni deebitu ammallee asirratti kilikni gootu asirratti akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha
yeroo fakkeenyaaf namni isiniif bilbilu osoo isin waan garagaraa ilaaltanii yookiin osoo musalsala garagaraa diraama garagaraa osoo ilaaltanii akka bilbilli isiniif bilbilamu suni waan isin ilaalaa jirtan san addaan isin jalaa hin kunne asirratti yoo barbaadan asirra kaa'achuu dandeessan akkuma kan isinitti tole jechuudha. Fakkeenyaaf asirra yoo kaa'atan waan ilaalaa jirtan san isin jalaa hin balleessu gubbumaatti isiniif bilbilamu malee jechuudha isin galee kunillee bareedaadha. Fuul iskiriin kana gootan ammoo guutumaan guututti fuul iskiriin tahee yeroo namni isiniif bilbilame dhufa jechuudha isin galee waan ilaalaa jirtan sanillee addaan isin kuta jechuudha irraan hin dhufu jechuudha. Yoo ammoo asirra keessan haala kanaan irraan dhufu matamarraan dhufa matamarraan kaasuu dandeessan jechuudha osuma ilaaltanii jechuudha isin galee haala kanaan kana keessaa kan isinitti tolee filatanii irra kaayyachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.